Stagore, Nico Stagore, Bagore, Gavanira Gormo, Formatingore, Diletingore, Formatingore, Erresingore, Hallelujah. Hindemoni farsa kan jedhu farsa bilisee kana bareedati mucaan kun maal godhe hindeme inni immoo jechuudha farsichi maalidha hindeme waan akkasitu jira jechuudha mabara siyaana kana wanta waliin galle wanta waliin mijanne lamatu jira mucaan kun maalidha nama barfuudhu tura arra maal godhe kan bor deemu obsa dhabeeti kan barfuudhu arra manan talaa deeme gasiqee maalidha beektu sin nagaa dhabeedha nagaan lakkoofsa dheeraa dhabbatan dubbistan mucaan kun nagaa dhabeedha bakka amma bortootti nagaa dhabeedha obsuu dhabeedha of laatedha. Haraciro buluta keenya lamaanii kabajuu dhufne waaqayyo addunyaa kanarratti wanto beekessa wanta qofaattu mee qabu lama lamaanuu mee hunduma isaa dhiira durba guyyaa ganama adii gurraacha qoffaramuuf qoffarsiisuu qoffaraa fi qoffaramaa jechuudha har'a misirrichiin qoffara jechuudha misirritti isheen qoffaramte jechuudha kana waaqayyootu mee bakka keettiin har'a waaqayyo isa kana maayidha ciisicha gaala isa bareedaa waame isa kana maa jechuudha natti urgaa'e fooliin isaadha har'a gaafa bubbulleessi keenya ishee qoffaruu natti urgaa'e waaqayyo kechuun hin qajeele jechuudha hin qajeelle ciisichi gaala kun bareedaa jechuu isaatiiti bilbila yoo dubbisan seeruma keessatti addaamiinidha heewwaanii qoffareedha hin qoffare. Warri immoo warra galgala waan qoffartan hin qabne yookiin wanta qoffaramtaniif hin qabne immoo yookiin kan dura qoffartaniitu yookiin qoffaramtaniitu ta'a. Nama kan keessan hin taane yookiin qoffaramtaniitu nama kan keessan taane yookiin qoffartaniitu jechuudha. Waaqayyo isa kana immoo hin jibba. Maayee natti ajaa'edhe. Maayedhe waaqayyo isa kana. Waaqayyo isa kana. Hin tuffate jechuudha bakka hin jibbeedha. Itti hadhaa'edha. Itti dhugaa'uudhiidha. Hin tuffate isa kana. Daawwitiin isa tokko akkeetti waaqayyo maalaadha kee taate waan jedha fakkaata gaafa adiitu dubbate. Waaqayyo maal taate gaafate garuu nama dhibbaa. ባክሽ አትለጠጪ ገና ለገና አሜሪካዊ ነኝ ብለሽ ነው እንዴ? እንዴት ነሽ አንቺ? ምንድነው ማን ነው ከየት ነው የመጣሽው? ምንድን ነሽ? የአራዳ ልጅ ይመችሽ። እኔ በቀደም ለታ እኮ አንቺን የምመስል ቺካ አይቼ በቃ ውፍረቷ ምናምን እንዳንቺ ድልብ ያለች ቺክ ናት። በቃ የማክዶናልድ ውጠሽ ምን ታክላለች በእናታችሁ። ዝም ብላ ትስቃለች። ያበሻ አረቄ ነው እንዴ ጠጣሽው? ምንድነው ጠላ ነው እንዴ ጠጣሽው? ዝም ብላ ትስቃለች። ተመችቶሻል። ደግሞ ፈረንጅ ነሽ። እንግሊዘኛ ትችያለሽ? እንግሊዘኛ ማታርፍ ወይ ገና እኮ እና ደህና ነሽ? ሰላም ነሽ? መቼ ነው ጎበዝ ማ እንደ አማርኛ ምንድነው የነጣሽው? ከአዲስኮ ነው እንዴ ተቀባሽው? ነጭ ሆነሽ እንጂ አንቺ አበሻ ነሽ። በቃ እንዴ እማቅሽ መሰለኝ። ቆይ ቀበና መቼ ነው የመጣሽው አሜሪካ? Yesterday. ትላንት? ኦ አዲስ ነሽ። እሺ ደህና ነሽ? ደህና። እንግዲህ እቺ ልጅ ፈርኪ ትባላለች። ዘፋኝ ነች። ጎበዝ ዘፋኝ ነች። ትታወቃለች እዚህ ሀገር።
እና ቋንቋም አማርኛው እያስለመድኳት ነው። አማርኛ ይችላሉ።